no, no, no. Gadin tain. Achisik. Isboonjii of keessaa qabda achisik. Isboonjii baattee deemte. Beekana garagal. Garagal akkan. Garagal akkanan siin jedhee bar. Isboonjii ofitti buuttee deemti bar. As but la. Annatti buti dabbaa kan kee buti akkati isboonjiin taane addan baasan abbuuti dabbaa kee garagali. As buti. Akkan naanne si mutayo kas zoon. Ilaa wanti kun isboonjii baat. Billahi waan qoraa kan jiru waaqa stoo farada. No. Waliin sobina wallahi shamarri Dubaay badduudhaan sobdu. Waliin sobina. Wallahi shamarri Dubaay waliif kijibdu. Mee akkasii gadhiini siidhaan. Koi lamaan keessanii wal biratti ilaalaa jechuudha. Yoo isiin hin qabaan akkanan ta'an ati isboonjii of keessaa qabda. Ka'ii dhiini siidhaan. Ka'ii dhiini siidhaan. Mee ka'ii dhaabadde dhiini siidhaan. Isiidhaan mee ka'ii dhaabaddu jedhiin. Isheen musliima mataa ishee waan qabdu. Atoo asii gadhiin. Ati koi akkamitti ilma dhiiraa taate isboonjii fi nama wallaalta. No. Abadan isboonjii baattee taat. No, shame no. Warra barkaa shame no. Waan akkasii dhiisaa billaadha. Dhiisaa waan akkana bannaan. Isboonjii kana gataa. Dubaayii jirtaa? Eegaa. No, kalas ati faatee Dubaayii taanaan isboonjii nama. Mee achi garagali dhugaadha dabbaa kee as fidate. Maaf as fiduu jee dabbaa kee gadi buti jawaana kee gadi buti nan laala. Isboonjii ta'uu addan baasaan. Isboonjii baatti. Mereka doa tuh kak. Isboonjii. Ati ugaa kerja normali ugaa kerja apa kan dulu? Abadan normali Kiristoosi dhugaa waaqa jiraata. Dhugaa waaqa dabbaa miti. Jangan kan sih? Ila akka niti dabbaa ta'uu dhiise maani beektaa innan nuura kee biraan dhufeeru kun maali isboonjicha. Wah, apa? No. Kijiba. How get it? Kijibdan ma. Nufittan ifaateen Dubaay dhugaa rabbi nufittan hojii keessan nyaadha. Dhugaa rabbi nufittan. Hai ijoollee Dubaay. Durii jedha ijoolleen Dubaay warra bukaaba. Durii jedha. Ati naman ta'a. No, naman ta'a. Ati naman ta'a kan isboonjii uffattee deemtu rabbi. Isboonjii uffattee jirta. Dhugaa waaqa jiraata uffadheen jiru waaqa. Koi waan si gaafadha. Keessaan nan dhufa natti agarsiifta akka isboonjii ta'a natti agarsiifta. Inaman ta'a. Nan dhufa keessaan. Wallahi wat. Akka isboonjii ta'a na agarsiifta. Dhugaa waaqa. Follow si godha. Follow si godha. What? Follow godha mukabdaati. Abadan dhaggeeffadhu. Imbiloo. Wantichi isboonjii taanaan immoo imbiloo kam ta'a warra bulkaa baas imbiloo kaa kam biloo si godha. Walla nasi. Biloo. Ana dheffadheen beeku malee. Wallahi. Amma naman taate dhuguma sabbisa isboonjii miti lubbuu. Wallahi. Astaghfirullah. Asli malah waslamu. Kudai kesan kamu kai. Jabo. Wallahi nan shakke dubbu. Dhugaa nan shakken. Dhugaa waaqa jiraata. Mee achi gara galiiti dabbaa kana rukuti baffe naan isboonjiidha. Mee dhadhai. Wanti kun isboonjii keetti. Isboonjii dhabo. Shamara Dubaay miti. Shamara Dubaay dabbaa qabdi immoo dabbaa isaa fuuti. Kan dabbaa qabu shamara Suudiiti. Wallahi kan shamara Suudii dabbaa qaba. Harka galgala ati bakka nama beektu taa'u nagaan turte. No, nagaan hin turu wanti nagaan turu hin deemin jedha abidda ofitti qabsiifte hin deemin. Amansiisi kai deemi. Amansiisi deemi.
Daafi. Amansiisi ka akka dabbaate nu amansiisi. Wallahi kam hodi. Jara keenya kun dabbaadhattu ammas mee dabbaadhattu nama qubee maakoo de gootu isaa fooloo godhaa gaa yalla fooloo godhaa fi nama qubee maakoo de fooloo godhaa. Kana dubbii akkasitiin baasee si agarsiisa uffata xiqqoo uffadhee. Mee dhugaa waaqa sin agarsiisa kottu sin amansiisa jedhi. Dhugaa waaqayyo kottu keessa akkasitti uffata xiqqoo uffadhee jechaadha akka agartu sin agarsiisa. Eessaan naageessa isaan geessan agarsiifta wannuufi. Inki jirra taana musin bilooka. Maal waan daabara roba baadhiti? Akkuma qomtaa uffadhee jecha qomtaa uffadhee si agarsiisa. Yoo dabbaan kee amma kana ga'uu dide yoo. Wallahi numa gaa waaqa Kiristoosii so normaali mada kun waaqaan namarra hin jiru. An aladhee sirraa dhageera daa sadii as foonjinaan jetteeyyu. Dhugaa rabbii shas boonjeeffattu ijoolleen Dubaay keessas boonjii jira nagarree ati. Hayintuu nagarree jirta. Wallahi laafaan boonjifadhee hin beeku. Maamicha ati kalee sallee na Jaarsa qabda. Akaawunti guddaatiin dhufanii na darbatti kalee sallee dhiifanii utiin humnaa na darbatte miti. Jaarsa qabda. Enggak. Daa'ima kooni kaleessa biyyaan ba'ee akkamitti jaarsan godhadhaa? Ati ijoollee shawaa keessaa isa shawaadha moo jimmaadha shawaadhaati? Abbaan koo jimmaa ati koo shawaa. Kama akka shawaa taate kamatti beekaa sirraan dubbisa sagalee keerraan dubbisa. Yaani amma utuu wayitii walii galuu hin dandeenyaaniifatti. Heddee ilmi namaa akkamitti walii galuu dadhabara yaati qubna garummaa qabaatti innaan itti gittii mi'aafa. Ani garuu nama natti jibuun jaalladhu. Qulqulluu nama na jaallatu bichaan barbaada. No sinkijibu ati ani nama natti jibuun jaalladhu dabbaan ammaa kan kee taanaan sin fuudha. Dabbaan ammaa sun kan kee taanaan ammoo salaam. Harkaan si kenna. Harkaan sitti kenna laa kunu. Akkasitti illee. Siis. Akkasitti. Akkasitti laa. Ani garuu akkasiin jechiisa jaansa. والله لازم وانت ما دبات انا سري تركوا سكنا والله لازم ورب الكعبه لا انت فولو نبدا فولو بربادا لا جت يا دملي ما نكاي دكان كينوغا غرو كلاس دو كاي ولا يعني لكن كلاس انت قومي ما كمتي وا تقوم فنيا جل بافن نرير كان نقولك ما دنتا فيت كان شمان ما وين كني ما جلاله Ani fati sinja de bar hinde akam ta harta koy akam ti funya anjara wal ba fanna sinja de lubbu wala kare wayen nama motanu wal gita lubbu halli walli wayen nama ana arsi way galam maltinu galtanuti de nama jaraata ya rabbi ko wayyo hala sakastana masha Allah nama ko be ma ko de gutu sa folo kabadda jolle folo goda Les wayo. Me acha de me ati ko me la qasse diti koy qasse di mille ke fudi acha de me ati qasse di akayro biya la achi gargaliti qasse di de me qasse di gamsa nakime acha kottuti askot gara kot askottu ti acha de qasse di kibat na kas wanti kun isbonjin nabu isbonjin no kas gite maka dine waye ko jette Maal jala qabda lubbu amma me maal jala lubbu wayu qabdu gawaka isin ijoollee shamaraa bari waan nyaatan guutuu isaa gara gadii kana dhaqaayi gabaatti wallaa laasi ijoollee dabbaadha amma kun isboonjii dha wallaa isboonjii dha but namni yuusi nama dhokko koy ana qofa miti namni yuusi namanne no namni yuusi amane jiru hundi nama isboonjii dha Makanya harus berbadan jiru dan kalau nagi enggak malah harus berbadan jiru. Isboonjii dha. Wallahi isboonjii bidala wallahi ya rabbi sin nangashi. De ijoollee dabbaadhaa mee dabbaadhaa namni jettanu adda nuufa baaftu dabbaadha yoo ta'e lakkoofsadhaa fi dhugaa lakkoofsa tokko tokko dhaa'oo dabbaa ta'e. Ati keessa na dubbise wallahi keessa na dubbise wallahi dabbaadha. Dabbaa miti laali kakuno.
Dabbaamiti. Waaqa. Ishee xiqqoo bichaa fedhaan jira uffata jalatti. Immoo qullaa badee buureeyo. Mee qomxaadhaan jirta qomxaan jala romugaa. Qomxaa miti ishee xiqqoo bichaa fedhaan jira kun gurdi jalatti qomxaa hin uffatamu. Nagaadha. Gurdii qofa duwwaa uffata harta gurdii qofa namma. Saudi wanti possibility qabdi. Insolti. Naman siisu. Narabuusi. Wallahi cubbuudha. Ittiin gowwaadha. Laahi maas gowwaa godhee lakki dhugaa dubbadhee lafa namatti eebulu wayya malee gowwaa miti kiristoosiyan. Noormaali garuu dhugaa dubbatanii lafa namatti eebulu wayya. Leefi gowwaadha. Warra akka jedhu gowwaadha bar dhugaan dubbatu ni kaan warra burqaa dhugaan dubbatu ni kaan sobee kijiba. Warra qubee maakoo jedheef akka fooloo gootan okay akka fooloo gootanii mana sajajja bees ta'u seere fooloo godhaafi nama 500 guuttanam namni 500 kun tokkicha gadi qabaa maakoodha mana kana ida'urraa kaasaati yalla mana kana illee ida'urraa kaasa maakoo nama guutuu sagadi qabaa fooloo godha maatti abiifti warri gowwaa nama jettan fooloo nama goyina maal isin dhugaan dubbattanii ani jaalladhu waan akkana noormaali dubbadhaa dhugaa eddee la anatu shakke malee warra kana sinuma sobu jarin sobu beetta anatu amana anjuru ammallee akka taman ishee oomina mana natti mishiroo naman galgalan nufa galgala ke sana dobbisiiti miseenjara qabda miti moo tiktok maratti tiktok hin daawwalamu qaba miseenjara qabdaati miseenjara jaalladhu garuu ani himoo siin erga rakkoon qabu himoodhaanis ta'us himoo si ergee biidoo siraabe ayi namni dhugaa dubbatu jira edaa jetta yoricha namni dhugaa dubbatu jira ayi jetta amma ko faadhee baay'ee duba kan walleesse manatti nu hambisaa jira umurii malee. Yaani akkamma kana ta'etti dhuftu akkamma kana taana nyaman waan ammallee hin ta'u. Waa'ee fedhen ma. Jaama. Ayi maal boos Yesuus. Bilettiin kana sa. Warri boo waaqayyo isiniif araaramu maal taatanii boosu. Bilettii kana ijo anum jora TikTok irra bayan namni maal deemaa ta'u asin ani nama maametti deerum nem achisi kitabat maal ta'u fasi kitabat mataan itti ta'u ammala wanti shakka an beetta maani beetta tokkoffaa wanti namna kana inaafuufisi shakkii qaba beetta amma kun dabbaadha moo dabbaa miti akkamitti akka furdattee jechuun ifaan itti dhadhagaamaara warra inaafaa warri waan kana barreessu si galee. Aadaa kee eeggadhu. Ija maal qullaan jira uffata fadheen jira miti istoo farallaa maalan godhe. Anaan jedhaaru garsan qoma qullaa taa'uudhani. Dhiirri immoo qoma qullaa taa'edha koonga. Isaa qaba. Mataan. Ani eenyu sirrii miti mataan. Dhugaa mataan koo sirriidha waaqayyo faa galatu. Ati mataan hin qabdu gabu. Dhugaa mataa shurrubbaa yoo qaba shurrubbaan kiyya godha gaatoon gadhiise. Wallahi dhugaa. Mee achi gargar shurrubbaan kee kun wiigiidha shurrubbaan? Shurrubbaan wiigiidha? Wallahi. Gargara. Mamis, ati bakka nama beektu dhugaa waaqa maal anta akka gasti namarra takka galii dubbadheen beeku. No, jiilan qaba. No. Dhaggeeffadhu jiilan qaba bar jiilan qaba waan hin madaa'ee jiru fansiin jedhaan malee jaalladheetii miti amma madaa'een jira. Ijoolleen shamarran Dubaay keessa nama deessisee jirti waggaa 8 guutuun jana jane. Waggaa 8 keessatti intalli tokko dabbaan qaba naan jedhaa turte lan jedhu dabbaan itti hin jiru. Mataa shurrubbaan qabatte shurrubbaan wiigiidha. Hin gurguratte. Maalan godhanii booddee. Eddee shamarran tokko yoo siinii tokko masuuti fakkeenyaaf kan tokko malee tokko. Isin bakka shamarree tokko namiite jennaan shamarruma sanatti fakkaatti guutuunis inshaalla. Guutuunis amma laati si shakkaan jira. Iddoon si shakkaa jira dabbichi dabbaa miti mata shurrubbaanii wiigiidha. Shiggirelleen bataam shiggirelleen waan burqaaba. Wallahi jedhaa kasan billaatiin nama bitu waaqa amma taa guute normaalii waaqa. Warra shamarran eessa jiran gaafadhu mataa moo wiigii ajaa gaafadha. Qoysa agarsiisa. Ani wiigii fi mataa yoo adda baasee hin beeku. Warra bulkaa waan beeku. Isaaniin gaafadhu mataa moo wiigii ajeenyi. Hiikan si agarsiisa amma tokko. Wiigiidha. Iddoo
barreessa wii geettan hiika isin agarsiisa. Mataadhaa ijoollee kun mataadha. Warra barkaa mataa kun ijoollee hin beeku amman. Tuma isin qaxarattee adda baasee hin beeku. Mataa miti kun. Mataadha dhugaa mataadha warra shamarranii dubbaddaadha. No. Akka qoqoy. Wiigiin sun akkam godhama. Wiigiin sun qoy. Wiigiin sun yeroo mataatti kaa'atamu itti qaxalamee dhaama moo akkanumatti itti uwwifama? Keessa kaa'anii Itti uwwifama? keessa kaa'utti dabalu. Amma fakkeenyaaf dabalan qabuuri amma kun. An takka aladha wiigiidhaadhee hin beeku. Waaqni na arga. Lakki rifeensa Laa si shakkaniiru ijoolleen hedduun. Si shakkaniiru. Qaasii dhiifama. Qoosita lakki wala dhiifa. Uummata kun nama Walii dhosti. Dabbaan samiti mataan illee mataa miti. Abbadan walii dhostiti ijoolleettiin kun. Tokko hiikii okay. Ila kuna? Akkana harka kee keessa babaasme akka harka kee keessa babaas. Wallahi nalan. Sejam mari kau mata aku gini biasa mah. Astagfirullah.